لا لأن أنا درا جزء ملقني أكاونتي كان كيرا دلو نمني أكاونتي مجدين نمني أكاونتي ملقني أكاونتي كوني أكاونتي نودي يدي دافتا كوني جزء يا أدم قباكي سجرتا لا الجزء ملقني سرق اليوم دقايا جراتي جزء أكا ملقني أكاونتي كان كيرا بورمو ملقني كوني أكاونتي نوتي thank you lubbuti ya galatomi raichoto mallaqni kun accounting kun ka irra gurama jiru kun ka nuti jedhe gaafadhe ture an akka dhuunfaa kiyyaatitti jechuudha maaliif jennaan an tokkoffa gaafa sirratti nama tokko gargaaru namummaa oromummaa malee birriini akka namoota biroo accounti kiyya irratti guuranii accounti kiyya kenne yookaan ammoo accounti saahiba kiyya kenne akka mallaqni irratti guuramu tokko hin jiru ana biratti accounti abbichaarra guurama accounti abbichaarra qarqarama ila sabbo enu nadaqeeffatu aadam kiyya laal aadam kiyya nadaqeeffatu annama baay'ee gargaaru waan akka kana deessee seenullee hin fedhu gina ammoo birrii 5,000 nama qarqaarse accounti abbichaarra yoo qarqaarse na gammachiisa accounti abbaa rakkatee sanirra yoo qarqaarse na gammachiisa siigalee anama kaleessa sabboontuudhaani accounti nama mallaqni galaa jiru kun kamma ati kennite kun kaminni jennaan guyyaale accounti masan irratti namoonni tokko qarqaaraa turani guyyaa waan isin irra walti kuwan qabu galgala saa akkana kana arge malee jechuudha accounti waan irra qarqaaraa turani ammallee taanaani accountiin kun wannooti obboleessaati isii maqaan isiitu mataan immaa isiitu iyyuu obboleessaa naan jette haayaa jedheetiin guursise accounti san irratti jechuudha booda galgala erga walqixxee kenne namni wayinaa barreesse misen jiraatu bara akkana naan jedhan waan biraana himan anatti Dubaay marraa jechuudha waan biraana himan akkana naan jedhan hayi gizee nama biroo gaafadhu bar mucaan Dubaay jiraa naan jedhan si baanani anammoo accountiin kan kee ta'u wallahi irraa kuman qabu achuma ani warra Dubaay kana dhiifa mallee naa godhi obboleeyyan xiyya nama sadii Dubaay keessa jira hin amanu yerumaayyuu gara mallaqaati obboleeyyan xiyya nama sadii Dubaay keessa jira hin amanu yerumaayyuu bakka mallaqaatitti jechuudha Afanis me koy sabontu ti koy lubuti yelal taniif jedheetini sabontu daan obbolowummaa isaan dhogguuf ima maal jedhani akkasitti man gaafachuuf ibe oyati waan barbaade haasaya namni itti dhiisiti achuma nama sabontuudhaan aadamiif maal jedhe aadamitti nama aadamiin kuni adaan diyaasbooraa wayii yookaan ammoo nama akkaawunti obboleessa keetii wayii se'a lakkaa nama akkanaati nama sibira jiru Dubaayin keessa nama jiru jennaani obboleessa kiyyaa nama jiraachuun kiyyaayyuu sababa isaatiif dhaabadhee nama an deemuu jette mucatti tokkoffaa sanii jette lammaffaa ammoo akkaawuntii haadhaa ni qabdi isin saasanitti jechuudha siigalee akkaawuntii haadhaa ni qabdi akkaawuntii haadhaa irratti illee guuramee fi birri san borbariisaa yoo itti galteetiin jette hagatti sanin nyaatteen fixxu haatillee meebi yooma homa bunaa yookaan birri 5,000 yookaan 10,000 yookaan 20,000 keessaa qoshoro godhatan malee hagatti sanin daddaftee itti galte. Ila sa'a sanin dhufne antiyyaaf sa'a sa'a of wajjin hin jiru ani ni kagalaaruufu haadhatiyyaaf abbaa kiyyaaf akkamitti akka wanti haadhatiyyaarra akka hin galle jibba sa'a sanaan dhufne tizzillee nan jedhe. Bara san jedhee bara akkas ta'eetiin darbe. Ganaa sirkii keessa. Akkas ta'ee darbe siigalee. Amaazari akkana bira jiru ganaa sirkii keessa laalee arge malee anka jiraadhuufu isii fi akkamitti akka wanti isiirra akkan seene fedha yoo yaaddu ka jiraataaru isimaaf biyya arabaa keessa. Moyatii takka argitee miti takkasii keessa ol seentee. Waggaa jiraadhu ani isiif jiraadhee ufiifumaan qabu be'an isiif jiraadhaa be'an. Moyatii takka argitee miti takkasii keessa ol seenteetiini. Obboleetti isii hin beeka obboleettiin nama gaariidha birriita namaaf akkaawuntii obboleettii irratti galchuu diddeeyyette mucayyoo wayilee ola seentee hin qabu haa obboleetti tiyyaan hin qabu yaa anama san hundaa achuma dhiisee aadamiti isaa san dawalee risiitiin ka obboleetti tiyyaa dhiisi aninuu akkaawuntii Itoophiyaatu hin qabuyyuu hennaa dhufan natsaa dhufe biyya kana deebi'ee biyyatti hin galle ani ka haadha tiyyaatu birrii isii waan na umatu ergaa na umatu isii gargaara sa'aa dalagadhu saniif qabadhe garuu sa'aati amma dingata asii mataan na dhukkubee na haasa'uu jammaru ka haadha tiyyaayyuu irraanfadhe maadhaa sirkii ennaa gorogoroati waa lallaalu ati akkaawuntiin haadha tiyyaan jira jedhe achi maaf qara ka adami gootinaan rakkoo hin qabu adamillee obboleessa kiyya nama biyya tokkooti waan tokko wanti balleessu hin jiru inni jedhe
ittimi indom yoo barbaade dabalee naa kenna malee kiyya na jalaa hin tuqunini jedhe dhuga ammallee inni wanta akkana jalaan tuqu eda'ee naa kennama eda'ee naa kennu malee kanaaf yoo barbaaddani yoo shakkii qabaattan gara akkaawuntii haadhatiyyaa haa zuuru lama kunoo amma argee jedhe footoo duusoo laalu footoo dulaalu soqe argi akkaawuntii haadhatiyyaa urga erguu fi dhiisee ji'a lama ta'eeraan maqara ji'uma ji'aan bulii 15 akkas ergaaf. Sirkii keessa illee jiraata. Aniin beekta sirkii dalagaa namni gisee tokko yoo dawwalu gubbaa raaga jala guyyaan nama meeqa dawwalaa oola bilbila dalagaa kanaaf bilbilli haadhatiyyaayuu jala deemeera. An tizzi nan jennee tizzi kana jedhi isaan mana bira jiru kana malee akkamitti haadhatiyyaa wanna jedha. Anka jiraataa ruusiif haga ammaa ka jiraadhee ruusiif. Waan bunaa miti anin inshaallah kana qocame kana muluu duusi ergeeyyuu an dhibeen yoo du'ellee awwamaalee natti fakkaatu. Kana qocame kana muluu du ergeefi. Nama sanumaaf siin jedhe ilaale jechuun maybe aadanis gara biraatiin na fudhachuu danda'a. Sa'aatii sanaan dhugaa dubbachuudhaaf ani maallaqa irratti obboleessa kiyya nama. Maallaqaaf jecha abbaa kiyya waggaa 5 itti nammaadhe. Maallaqa irratti jechuudha. Maallaqa irratti waan beekuuf jechuudha. Kanumaaf sa'a sanaan aadamiin illee fidaa herreega maallaqaa waan tootaalii akkaawuntii isaarra gale haa himu jedhe malee waan birootiif miti taate siin jedha. Yeroo ammaa akkuma argitu maallaqaa Banesi mega maqaa kiyyaan kaseen risiitii sibiiloo jiraate sabboontu ergiti kaalkuleetar argatan isa xaaxaalle wanti guddaan hin jiru maal beekta sabboontuun sabboontu yeroo baay'ee yeroo rakkattu soonna jettus yaa waan makiinaan hin hojjedha onneedha sanumaaf bakka nadda waltiin gargaaraan akka nama tokko garaana nyaatti waan keessa ofiillee waan na himatteef jechuudha. Kanaaf sa'aatii san akkaawuntii isin illee onna jettee naaniin fuudhee akkaawuntii kee enee raasu akkaawuntii siraanoo wocii galii argaallee onna jedha akkuma san ammoo ganama bakka isin ciisaatutti nuuraddiin baabaan illee jira bira dhaqeet baankingiin kun jira. Kalkuleetar godhaati jedheet jala qabeet siistema keessa seenanii waa ofii kalkuleetar godhanii akkasitti kennee biraa deemee siin jedha. Ammas taanaan birriin maqaa kiyyaan seen yoo jiraate risiitii isiitti ergiiti anchi warri si bira niyyate ergite inni lixee qabatinna asii kalkuleetar godhee kenna. Kaas jiru muluma guurree waan narra seene kenneeraaf ishee abimti. Baade kala bira tokko adamma sana akkas godhi nuutu muri ana bira risiitiin ni jira isin kana himte I think birri kuma dhibba ho'ina himte adamma anti dubbiin adiidha kanan komatinaati waan amma isin namni guureetiin jedhe san akkuma siifillee ragaaf tolu waallee honna hin jenne gara akkaawuntii haadha siitiitti akka dabarsita sumaan kabajaaf jaalalaan si gaafannaa dhiifama wajjiini. Wannan asii anin hisaaba godheeti birri biyya kana 2,251 na kennee deemeera hisaaba godhee amma birriin 2,100 irraa fudhattee ergaa jechuudha. amma na kenne garuu birriin 2,251 maal godha Itoophiyaa amma birrii 2,000 anin haadha tiyya bira harka duwwaa deema. Abbaa kiyya bira harka duwwaa deema birriin 2,000 jechuun beeku tikkeetti jechuudha. Yaali sabboon tuwa malaan na dhageetta tuqaa lubbuutii gargaarsi kan kee yookaan asirratti dhaabbataa fi miti gargaarsi kan kee asirratti dhaabbata gahee jechaa fi miti siigalee akkasiin jedhaa jiru. Tokkoffaa mallaqni gana ijoolleen niyyatte kan ijoolleen hin galchine illee jirti. Dhagitee kan niyyatte kan ijoolleen hin galchine illee jirti. Tokkoffaa jechuudha. Lammaffaa ammoo natti himi maal jechuu barbaadeeti ka lammaffaadha tikkeetti illee baabaan ni beeka jedhee. Ani baabaallee baay'eellee dhamanu nama waadaa akkasii galeellee baay'eellee dhamanu baabaani ni beekade tikkeettiillee namatu irraa muraa naan jedhe galee tikkeettiin nutu irraa muraa naan jedhan gidee nutu irraa muraa naan jedhan bakka tikkeettii sanillee jechuudha yoo tagbaarii godhanii sirraa muran ani dhamanu warra Dubaay kan ani baay'eellee dhamanu. Gatii kana ta'eef qarqaarsa kan keetii amma inshaallah hadhi jimaata. Boru asraarra goonaa immoo guys yoom gootanii fi yoom gargaartanii itti dabaltanii biyaansi kuma 500 takka hin geenne waan uffataanii haadha ilmootii siingalee tokkoffaa haadha ilmootii ilmoon sun yoo harka laaltee diraama 2,000 hadha yoo jettan Dubaayin keessatti gabbaatee wanni isiin bibbitattuun tokko hin jiru siingalee haadha ilmootii haadhatti galtii haadha isii tana yoo xiqqaate waggaa meeqa ijaan hin argine siingalaa miti. Gatii kana ta'ee fi
Uuma xiqqoo waan achi keessatti uffataan bitattu waan akkas akkasii namni rabbi laaffiseef jechuudha. Namni rabbi laaffisee ka rabbiin isinii laaffise. Egalee ka rabbiin isinii laaffise. Sii taanaan qarqaari. Siif hin taatu taanaan jechuudha. Uddu sattenis maaran cuqqaaladhu taa'e. Warra koo amantiidha. Antii yaadi malaa. Yoo isinii taate rabbiif isiniif taate yaa qarqaaraa. Birrii 5 birrii 10 nama osoo fayyaa qabu harka si jala qabatee iyyuu qarqaari. Osoo fayyaa qabu iyyuu harka si jala qabate qarqaari rabbiif jecha jechuudha. Lakki hin gargaaru hin fedhu hin ta'u yoo jette cadhisuun qarqaarsa caalti. Cadhisuun mataan isaatu qarqaarsa caalti. Komantii gala deemtanii madaa nama keessa albee fudhattanii madaa namaa caafcaaf hin godhina. Akka waan isirra wannoo taatanii wayii ka gaafatu rabbii ka waan jiru waan barbaade godhu rabbii jechuudha. Akka waan hireetan namaa tana harkaa qabdanii wayii kulfii namaa harkaa qabdanii wayii godhattanii sin jechuudha. Ka qarqaaru hin dubbatu ka birooti. Kanaaf isin hin jedhaa boru ganamatti haa qabnuuf moo walla asraa irratti haa qabnuuf moo yookaan galgala boruu irratti haa qabnuuf moo akkam guyyaa tokko qabnee herreega sii cufnee fi wanno jenna. Ammallee taanaan namni qarqaaru barbaadan yoo jiraatan saa ammaa kanallee akkaawuntii haadhaa isinii kenna akkaawuntii haadhaa irratti. Akkaawuntii haadhaa irratti jechuudha namni ni jechuu fi barbaadan. Anka jeela risiitii argu malee warrumaa jirtan kanaayyuu isiniin amanu. Risiitii argu malee isiniin amanu. Haadha faadhe risiitiitti bira Shoeebiin faatis dubbisanii eh wannoon faati saahibeen faatis dubbisanii saahib na dubbisti rakkoon hin jiru biizii taatee ta'a nan dubbisni. yaa doolaarri 100 isii irratti galee jira. Kunoo risiitii doolaara 100 jechuudha isii irratti galee jira. Okay. Yaa saahibee irratti galeera doolaara 100 isiin illee doolaara 100 meeqa isinii jette saa sanitti ani yaadadhu. Walumaa galatti hiriyyaan tiyya takka doolaara 100 irra galchite jirti isii irratti. Qarqaarsa isii ammoo galgaluma kana godhiif ishii tarii namni guyyaa toluu fi dhabuu danda'a. Haadha faadhe risiitiin si bira jiru atti ergi meeqaaf illee yoo jiraate isaa bagoona rakkoon hin jiru. Ka namni maqaan hadhaa'in jedhee birri 20 galche jette san itti kenniteetta risiitii. Birrii 20 suni ka 20 sun qoyme ka 20 sun qoytti barreessa. Family warroonni ni jechuu fi barbaadan akkaawuntii isinii kenna isiniif himaa akkaawuntii haadha isii qabadha. Namni irra galchuu fi barbaadan inshallah birrii 5 ta'e birrii 10 ta'e birrii 20 ta'e waan rabbiin isinii laaffise namni irra galchuu fi barbaadan akkaawuntii haadha isinii hima. Garuu risiitii argu malee ati 50 10 jettee ani birrii 5 rabbi irra 5 sin bulchini deemi ustaazii yeete tun. Deemi ittiin nyaadhu birrii 5 beeloftu siyyuu gargaarsa barbaachisa. Akkaawuntii haadhaa qabadhaa namni wanna jechuu barbaadan. Akkaawuntii haadha isiniif hima yeroo tokko. Akkaawuntii haadhaa qabadhaa namni irratti qarqaaruu ni barbaadan. Namni qarqaaruu ni barbaadan fedha keessa waan ta'eef jechuu. 1,139 1,139 Duwwaa 5 47 23 8 1,139 54 72 1,139 Duwwaa 5 47 23 8 Jamiilaa Eeda'oo Araarsoo maqaan jechuudha.
Manga toltuuti. Qabadhaatii namni rabbiin isinii laaffiseetiin jedhee qarqaaraanii. Jala kana barreessan jenne akkaawuntii an akka isin akkaawuntii jala kanatti hin barreessineef koomentii hidhadhee